utubaan aadaa koo afaan Oromooti madda shabbooyyeedhaa geeraraaf dirreeti. Qophii afaan Oromoo qophii bashannana qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Nu hordofuun affeerra keenya akka nu hordoftan isin jenna. Egaa laal kitaabota hedduu jira. Afaan Oromoo guddifnaa jechuu qofa osoo hin ta'in itti aartii afaan Oromoo guddisuun garoota hedduun aartii afaan Oromoo guddisuun danda'ama jechuu gara kitaabaatiin, gara weelluutiin, gara diraamaatiin, gara koomeediitiin, gara muuviitiin, gara hedduun jira jechuudha. Kanneen keessaa egaa kitaabni afaan Oromoo qorii qorsaa inni argitanii asitti waa hedduu jira as keessatti gaa qoriin tuni gaa qoriin hayyoo tuni gaa tan qoosatti ilaallumti bira dabarruu miti qorii qorsaa jechuun waa hedduu as keessa jira qorii kana keessa gaa marqaa fi aananiif yookaan dhadhaa qofaa miti beekaa fallaana qofaa miti waan hedduu jira as keessa qorii qorsaa kana keessa jechootaas jechumoota hedduu jira itti fayyadamuu qabdan isin jira qorii qorsaa kana asitti gaa seenaa jedha laal seenaa eenyummaa Oromoo seenaan eenyummaa Oromoo kun egaa kan waliin nu fixaa jiru beekaa seenaa keenya irraanfanneeti halagaa jala fiigneeti eenyummaa keenya miilaan irra ijjannee eenyummaa halagaa calanqisiisaa turre jechuudha. Eenyummaa keenya kana yoo kan beeknu taate walii galla wanti wal dhibnuuf hin jiru. Eenyummaa keenya namni eenyummaa ofii hin beekne akka bishaan gabatee gubbaatti gara argee jallata akkuma jedhamu sani jechuudha. Kanaaf seenaa eenyummaa Oromoo dubbisuu qabdan dubbisuu barreessuu wal barsiisuu danda'uu qabnaan isiniin jedha. Ilaalcha Oromoo kitaaba ilaalcha Oromoo jedhu kana barbaadanii dubbisuu qabdan. Ilaalcha Oromoo kan waliin nu fixe kan walii galchuu walii galuu nu dhoorge kan bilisummaan keenya guyyaa hunda deemtee hulaa duratti kuftuuf sababii ilaalchaati. Waan biraa waan kan qabnu waan himannu waan tokko illee hin qabnu gootas hin dhabne hayyuus hin dhabne qabsaa'us hin dadhabne waan hundaayyuu ni qabna fuul waan hunda ni qabna wanti nuti bilisummaatti dhabne waggaa 100 gabroomne ammas gabrummaa keessa gangalachaa jirruu fi sababii kanaan ilaalcha jechuudha. Saba kiyya ilaalcha kana waa'ee ilaalcha kana gadi fageenyaan irratti dalaguu qabdan. Ilaalcha kanatu waliin nu fixe. Ilaalcha jechuun baay'ee ani ilaalcha gaarii yoo sii qabaadhe waan feenu dalagne waan feenutti dhaqqabna. Waan yaannu hundaayyuu itti dhaqqabuu dandeenya. Ilaalcha jechuudha. Ani si yaada ati immoo ilaalcha badaa kan na yaaddu taate humatti iyyuu dhaqqabuu hin dandeenyu jechuudha. Nulachiyyuu wal qixatti ilaalcha gaarii waliif qabaachuu danda'uu qabna. Ilaalcha gaarii yoo waliif qabaanne immoo bakka feene lafa yaanne geenya waan feene godhuu dandeenya. Kanaaf kitaaba ilaalcha Oromoo jedhu kana barbaadanii bitachuu qabdan, barbaadanii dubbisuu qabdan, xumuruu qabdan. Ilaalcha gaarii waliif qabaachuu qabna nuti sabni keenya. Onnata jedhaga. Onnata kun maal akka ta'e beektu? Onnataan akkana mee onnanni kun akkamitti ibsitaati onnata? Jechuun namni onnee qabne jiru onnee qabaattee onneen waan hamaa buusee duutuu qabdi jechuudha. Sareen oguu hamtuu agartee beektaa. Eegaa onnata jedhan kun fakkeenyaaf Bakar Waaree fa'aa yaadanna jechuudha. Laal osoo lolu jechuudha. Bakar Waaree jechuun osoo lolu miilli irraa murame warri isa bira jiru cufti dhumee jira. Fardi deemee galeen jechuudha. Inni sakraanee jiraayyuu ofiin beeku dhiigni sakraansii jiru. Bakar Waaree miilli kee meetii jennaaniin achi buutee jedha jechuudha. So haga ammaatitti achi buutee miila Bakar Waaree jedhan jechuudha. Isa qofaa miti jechuudha. Hedduu Abdiisaa Aggaa jechuudha. Onnee akka sibiila qabaachaa nama ture keessaa nama tokko jechuudha. Abishee Garbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Leenjisoo Diigaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Warroota agartee Minilikiin waggaa meeqa kan lolan jechuudha. Akkasuma kan dhiyeenya kana warra gadaa kanaa keessaallee namoota hedduu fudhachuu dandeenya jechuudha. Artistoota keessaa fakkeenyaaf Haacaaluu Hundeessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Nama onnee sibiilaati biyya kiyyaa irraan ba'u kan jedhu artistoota isa wajjin biyya irraa ba'an hundi isaanii biyya alaa danda'a. Garuu saba kiyyaaf biyya kiyyaaf jedheeti jechuudha. Onnee isaa qoma isaa dhaate saba kiyyaa miti. Bineensi biyya kiyyaatu muuni biyya kiyyaatu hin bilisoomnee jedhe jechuudha. Onnata. Kanaaf kitaaba kana
bitachuu danda'uu qabdanii Oromoo honnata maal onneen maal akka ta'e irraa beekuu qabdan jechuudha. Onneen liivii gubbaa baaniituma Oromoo akkasii, Maarree akkasii, Amaarri akkasii, Tigreen akkasii no waa'ee sabaatii miti waa'ee keenya haasa'uudha. Waa'ee keenya yoo haasofne saboota biraa bira ni geenya jechuudha. Nuti dura of ta'uu qabna. Yoo nuti of taane sabni biraa nu wanta jedhan bakka itti wal geenyu nu qabnu yoo nuti wal taane jechuudha. Diinaa fira keenya adda baafnee sirriitti yoo nuti beekne kamtu diina keenya kamtu fira keenya kamtu Oromoo irratti dalagaa jira kamtu Oromoo dalagaa sirriitti adda baasnee yoo beekne taate wanti nuti waliin galleef hin jiru jechuudha. Kanaaf jabattanii onnachuu qabdanii agaasitti Abbaa Caadaa jedha jechuudha. Gaa ilmaan Abbaa Gadaa Abbaa Caadaa baratanii jechuudha. Abbaa Caadaa eefagaa haa ija kalamana opaa karasaa ta'uu bawwata yaazaa biyya feetanillee yoo jiraattan qubee afaan Oromoo ijoollee keessan barsiisuu qabdan jechuudha. Qubee afaan Oromoo ijoollee keessan barsiisuu qabdan jechuudha. Eenyummaa keessan ijoollee keessan barsiisuu qabdan jechuudha. Chaayinaa jiraatte, Ameerikaa jiraatte, biyya Arabaa jiraatte, Afrikaa jiraatte eenyummaa kee kan calaqqisiistu yoo ati eenyummaa saba keetii ijoollee kee barsiifte jechuudha. Yookaan ati qabsaa'aa turte bosona keessa turte yookaan immoo waggaa meeqa bosona keessa turte kan ijoolleen kee immoo eenyummaa ofii hin beekne taate ifaajii keessun bishaanittis jala ganna qaba. Kanaafiyyuu atiin qabsoo Oromoodhaaf Oromoof quuqamtee bosona keessa turte yookaan immoo Oromoo quuqamtee biyya irraa baatee biyya namaa keessatti qamaa turte ijoollee hortee biyya alaa dhayitee jireenya gaarii jiraachaa jirtu qubee afaan Oromoo kana yoo ijoollee kee barsiiste waan ati kalee keessa turte san ijoolleen kee sirraa dhaalaniiti seenaa kee kalee keessa ati turte san siif dagaagsan jechuudha. Kanaaf qubee afaan Oromoo ijoollee keessan barsiisuu qabdanii Abbaa Caadaa. Kuni jechoota afaan Oromooti jechuudha. Jechoota afaan Oromoo mammaaksa jira, hibbootu jira, qoosatu jira, waa hedduutu jira gaa. Oromoo kun akkuma reefu isin himuu yaaletti galaana. Oromoon galaana. Oromoon kuni biyyattii Itoophiyaa san keessa qofaa miti kan inni jiru jechuudha. Wal laalchisan. Akkaataa nuti itti wal beekuu hin dandeenye tokkotti nurratti dalagaa ture diinni keenya kaleessa. Har'a garuu of barree jirra rabbiif garanni haa ga'u. Qabsaa'ota keenya kan lubbuu isaanii qaalii nuuf wareeganii guyyaa har'aa kana nu geessan galanni isaanii haa ga'u. Bakka isaan jiranitti agartee kan lubbuun jirullee rabbiin jireenya isatti haa bal'isu umurii dheertuu nuuf haa kennu. Kan wareegamellee rabbi jannata keessa nuuf haa boqachiisu. Har'a nuti dhiiga isaaniirraa dhaabbanneeti kan eenyummaa keenya dagaagsuudhaaf waan hedduu godhutti jira. Garuu osoo isaan kaleessa qabsaa'uu baatanii nuti har'a iddoo kanaan dhaabbanne iddoo kana hin jiru. Kanaaf qabsoo isaaniitiin har'a as dhaabbachuu jira. Kanaaf eenyummaa keenya baruu qabna, beekuu qabna. Kanuma isiniin jedhaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya qophiin kiyya kana artii afaan Oromoo gama kitaabaa deemuun xiyyeeffadhe